هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله obboleewwan kiyya kan muslimaa kan dhiiraas kan dubartii har'a insha Allah waan bareedaa tokko isiniif qabadhee dhufe innis maalidha namoota qur'aana baratuu barbaaddaniif appilikeeshinii bareedaa ta'e insha Allah nama qur'aana eegaluu barbaaduuf nama qur'aana jalqabarraa eegaleetiin baratuu barbaaduuf appilikeeshinii bareeda ta'e karaa salphaadhaan kallattii ittiin baratuu dandeettan insha Allah isiniif qabadhee dhufe namni yuutuubii kanaaf haarawaa taatan sabskiraayib isa jedhu kana gadi tuqaatiin mallattoo bilbilaa irra jiru kana ammoo ool godhaatiin akkanan hordofaa isiniin jedha. Jalqaba appilikeeshiniin kun eessatti argama? Pileestoorii irratti argama. Pileestoorii irra seentanii barreeffama alqaacidaa nuuraaniyyaa jedhu kana itti barreessitanii achi booda kun appilikeeshiniin jalqabumarra jira. Larni qaayidaa nuuraaniyyaa with sound jedha. Sagalee waliin sagalee waliin barachuudhaaf kana daawunlood godhadhu siin jedha. Kana gadi tuuxanii erga gadi tuuxanii appilikeeshinicha daawunloodiin godhattu. Ani yaa'u daawunlood ta'ee waan na bira jiruuf open jedhee ni banaa. Open jedhee ni banaa. Achiin erga isin open jettanii bantanii wantoota akkanaa kana isinii fidaa. Fakkeenya kuni darsii jalqabaati yookaan kutaa jalqabaati. Kun ammoo kutaa itti aanu. Kun ammoo kutaa sadaffaadha. Kun kutaa arfaffaadha. Kitaaba qaayidaa nuuraaniyyaa jedhamu tokko namni beektanii arguu ni dandeessu. Fakkeenya jalqaba namni eegaluu barbaadde maal gootanii lakkoofsa tokko kanarra gadi tuuxanii erga isarra gadi tuuxanii fakkeenya addarsul awwal xuruuful hijaa'il mufrada kan jedhu kanarraa eegalamaa. Sagaleedhaan isinii qara'aa. Qubee kanniin sagaleen isinii dubbataatiin isin qaraasisaa. Karaa salphaadhaan baratuu dandeettanii inshaallah mee hordofaa ilaalaa. ألف Sagaleen dhageessanaaf fakkaate باء تاء ثاء akkana itti fufuu dandeessanii jechuudha. Fakkeenya namni kutaa itti aanurra jiru kutaa lammaffaa kana banee ألف لام ألف لام ألف باء ألف akkana itti fufuu ni dandeessu jechuudha. Carraa bareedaadha. Carraa bareedaa rabbi nuu godhe kana itti fayyadamaa isiniin jedha. Fakkeenya namni kutaa afuraffaarra jiru kutaa 14 kana gad tuqee kun akkana banatee ميم فتحة راء Learning a new akkana gadi tuqeetiin راء فتحة باء شدة رب باء كسرة يا سكون بي ربي akkana baratuu dandeessan jechuudha. Carraa bareedaadha itti fayyadamaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hiriyoota keessaniifis sheer godhaa. Wanti kun waan baay'ee barbaachisaa ta'eef hiriyoota keessaniifis dabarsaa.